Baga jirtu keenya ustaazota kan jalaa fi gubbaa warri ollaa dhuftan hundi barattoota. Ana haa dhufu jenne keenya keessummoota. Ani allakum jenne eebbifamtootaan bakki itti argamnu markaza fajrul islaam jirre jechaafata. Asiin keenya kunoo akkana kunuunfataa jechaa. Allahu akbar. Amile na bokan tikachun gawe. Allahu akbar. Waymi ana madin baratetti hojjete jiruu diiniin tolte silaanii barkite jaljettee hinte isu dhuftee baratta hirriiballee dhiiftee kaatiraatti bulta namas yoolii fakkeenya godhatta salaftoota dabran isaanitti hidhatta yoom duniyaa dhumtuuf rakkatta kulli jiruu teetii rabbii fi jiraatta yoom duniyaa dhumtuuf rakkatta kulli jiruu teetii rabbii fi jiraatta. Allahu akbar. Irra caalaan namaa kafaratuuf kan barsiisu. Akka saahiba kiyyaa ustaaz Musaabitti diin Islaam kunuunsu bakka nabi arrabsametti isaaf lubbuu baasu maqaan isaa da'umnaan salawaata buusu sunnaa isaa hordofuu rabbi nu haa laaffisu ustaaz Musaab Abdallaa jechuu yoon si ibsu galgalaa ganama diin Islaam kan barsiisu rakkina baruu barsiisu obsaan kan dabarsu obsa barbaadamni markaza diin hundeessu markazni fajrul Islaam kanarra eebisu urjiiwwan isaa mara tokkollee hin dhiisu. Kan du'aa ilfeene kan qabu waswaasa kan guyyaa eebaatiin ustaazirraa fudhatu abaarsa warra eebada eefaliif dinqaare malee kan haasitummaa markaza diiguuf yaale kan tiktookiif misenjarri sharriin hunditti tole kan ustaaza jabsuuf kee hamilee baga deemte akka keetii kun eebbaanuu hin mallee baga deemte akka keetii kun eebbaanuu hin mallee baga gammaddan janna eebbifamtoonni arraa. Urjiiwwan markaza fajrul islaam kan dhiiraa shamara kan rabbiin isinii kanne carraatiin bara rakkina biyya ormaa hundaa'u sabra kan nama gaditti diin baruun taate gaara osoo dawaan jiruu wallaalummaaniif darar meeqatan janaajjanaan itti taate haraara markaza dheessitee bulti biseen jira yaa nama diin dheefa itti jirtu liiftiin qaara taa immoo akki kun sin baasu booda mudattaa kasaaraa yaa nama diin yaa baatee dheefa. Allahu akbar. Akana ustaz Abba Jabir singilota rayin egala. Singilota miti ustaz. Singilota miti Abba Jabir. Ustaz Abba Jabir singilota rayin egala. Indu gongolta ila ko. Akara balala kan singilota singilumma warqi da jeeti kokkom. Kan singilummaa warqiidha jeete kokkom miskiina wallahi qabbantii sinfitte takka fitti kala soomanaan duratti dabaalaa gala warri akka abuubaan lamaa sadii dabala warri akka abuubaan lamaa sadii dabala warri akka abuubaan lamaa sadii dabala warra singiloota itti kaasaa gaala amma akkiin yoona hordofaa jiraatte ummu Musaab Amiiratu hubatte markaza fajrul islaam dubbate hojiidhaaf barnoota yoom takkaa dhiifte shamarran hundaafuu fakkeenya taate ummu Musaab qaata quraana buufte kitaaba biraallee meeqa dabalatte sagantaan tun akka godhamtu ustaaza jajjabeessite guyyaa irraa arkuuf waa meeqa mudatte seenaa ummu Musaab hundee himuuf yeroo natti qaate Dhugaadha wallahi. Allahu akbar. Ajaa'iba baasaa takkana jagasa ustaaz Musaab singilii berkof mojiisa warri akka isaamee takka harka baasa du'aayin isinii godha aaminii jabeessa du'aayin isinii godha aaminii jabeessa rabbii isin haa buusisu kan bareeddu rabbii isin haa buusisu kan bareeddu akkan rabbiin isin haa buusisu kan bareeddu akka biiftuu bariisa guyyaa kee baatii baa miira keessa barattoonni markaza fajrul islaam waan nama gammachiisa. Hinjaan daddabna lubbuun haara baafachiisa hinjaan tiktok seeneetiin ibbu'aarsa yeroo takka dalagaa takka barnoota hin qabanchiisa akka wal duraatiin wal qo'achiisa har'a geessan kun guyyaa eebisa baga gammaddan hundumti hawaasa. Allahu akbar. Kana konola. Asiingee kuno dubbiina. Asingee kuno dudubbisaanooti
as keessa jiru gartee dogoggora kooti. Naaf sirreessu qabdeen diisin akkatti kaniin isin aarsi dubbii tokko keessatti wallaahi dhiifama ufiin darabbiti. As boodannee reessu dhaabii asitti illaa geessee jirti taniin qabu waqti assalaamu alaikum namuu nageetti. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله